Himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan halaa mana Obbo Taayyee Dandaatti argameera jedhamu irratti abbaan halangaa fi Obbo Taayyeen wal falmaa turaniiru. Falmii tureenis abbaan halangaa dhimmicha irratti ragaaleen nama lama mana murtiitti dhiyaatanii jecha akka laatan taasisuun isaanii yaadatama. Obbo Taayyeen gama isaaniitiin eegdonni isaanii hirraakoo hordofee yaaddoo nageenyaa qaban Komishineerii Itti Aanaa Poolisii Federaalaa Malaakuu Fantaa mariisisuu isaanii fi meeshaa waraanaa hidhachuu fi Waajjira Ministeera Muummeetti xalayaa akka barreessifatan Komishinerichi itti himuu isaanii mana murtiitti dubbatanii ture. Sana booda dhaabbata itti hojjetan Ministeera Nagaatti yeroo sanatti Ministeera kan turanii fi hamma ambaasaaddera kan ta'an Biinaal Andu'aalemiif xalayaa akka barreessaniif gaafachuu isaaniis ni himani. Haa ta'u malee xalayaa malee afaanumaan haasa'uun wayya jedhamuun meeshaa waraanaa barbaadanii akka hidhatan waliigalamuu dubbatani. Haaluma kanaan meeshaan waraanaa kilaashii tokkoo fi firaa irraa argachuu isaaniifis kaazinaa qabduu rasaasaa lama waliin bara 2015 keessa hidhachuu isaaniifis heeyyemaa osoo ittiin godhatiin to'atamuu isaanis dubbatani. Dabalataan Obbo Taayyeen dhimma kana ni beekuu kan jedhan Ministeera Muummee Abiy Ahmed, Kantiibaa Magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee, Ambaasaaddar Biinaal Andu'aalemii fi Komishineerii Itti Aanaa Malaakuu Fantaa fi Ministeera Magaalaa fi Bu'uuraalee Misoomaa kan ta'an caaltuu isaanii akka ragaa ittisaatti waammataniiru. Haa ta'u malee manni murtii dhiyaachuun jecha kan laatan Ambaasaaddar Biinaal Andu'aalemii fi Komishineeriin Itti Aanaa Malaakuu Fantaa qofaadha. Ragaaleen ittisaa afan sadeen jecha osoo hin kennin afuun isaanii Obbo Taayyee irratti murteen balleessummaa akka muramuu fi gumaacha olaanaa taasiseera jedhanii akka amanan abukaatoon himatamaa Obbo Habarraan himaniiru. Manni murtii gama isaan dhiyeessuuf yaalii irra deddeebii taasisus hin milkoofne. Gama Poolisii Federaalaan waraqaan waamichaa akka isaan qaqqabu yaalames dhiyaachuu hin dandeenye. Kun immoo mirga heera ofirraa ittisuu maamilli koo irratti miidhaa qaqqabsiiseera jedhani. Haaluma kanaanii murtee mirga ittisuu keenya isa bu'uuraa darbuun kenname waan ta'eef murtees ta'e balleessummaa ni mormina jedhani. Dabaluunis adabbiin kenname barsiisaadha jennee hin hamannu, adabbii akka malee ol ka'eetu kenname jennee hamanna jedhani. Kanaafis dhimmicha irratti holiyyannoo akka dhiyeeffatan Obbo Habarraa Nugusuu BBC'tti himaniiru. Gama biraatiin abbaan alangaa torbeewwan muraasa dura Obbo Taayyee irratti himatawwan haaraa sadii hundeessuun ni yaadatama. Himatawwan sadeen kana Obbo Taayyeen kan morman yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 8/2018tti beellamni qabamuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee guyyaa har'aa manni murtii dhaadachaa har'a taa'een Obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas birrii 5,000 akka adabaman murteesseera. Deetaan Ministeera Nagaa duraanii fi miseensi caffee kun labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa 1177 muraa 12 keewwata 41 fi keewwata 22 jalatti himatamanii dhimma isaanii mana murtii olaanaa Federaalaa Ramaddii Lidataatti murtii ilaalamaa turuunsaa ni yaadatama. Himanni kun Obbo Taayyeen meeshaa waraanaa heeyyama hin qabne kilaashii tokko, kaazinaa kilaashii 2 fi rasaasaa kilaashii 60 mana isaaniitti argameera kan jedhudha. Abukaatoon Obbo Taayyee kan ta'anii Obbo Habarraa Nugus ragaaleen ittisaa dhaga'amuu qaban 3 turanii isaan bifa sirrii hin taane osoo hin dhaga'amin darbameera. Murtee manni murtii murteessuu kabajuunis komii qabna jechuun BBC'tti himaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota Eebba Broadcasting oduu har'aaf qabannee asuma irratti goolabna. Oduu biraatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii. Warri maatii keenyan ta'in subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa like comment gochuudhaan yaada keessan nuuf kaa'aa share gochuun hiriyoota keessan bukkee qaqqabsiisa.